namni wal miidhee hin jiru. Inni immoo akka waan ani isa miidhee yookiin immoo jaalallee isaa ta'etti kan inni maqaa kiyya balleessaa jiru jetti Fiqir. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyya marti keessan siniin jechaa jechuudha. Baay'ee na jabeessaa jirtu jechuudha. Subscribe naa gochaa jirtu. Ani dhugaa dubbachuudhaan namni viidiyoo namaa daawwate akkamitti osoo subscribe laakiin godhin bira darbaa maalidha jedhee gaaffii natti ta'aa ture. Sin immoo gaaffii sanaaf deebii naa deebisaa waanta jirtaniif guddaan sin galateeffadha. Lammii koo qaalii waaqayyoon koo bara jireenya keessanii haa heebbisu. Sinillee kadhachaan jira amma dandeettii kooti saba koo hordoftoota koo naa gargaarii aaciyaniin daanganii qabamin jedhee sinii kadhachaan jira. Inni rabbitti amanu rabbitti inni waaqatti amanu waaqatti jedhee jechuudha. Akka amantii keessanitti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Isa biraan immoo Fiqirayyaan biqi jettee jirti jechuudha. Rakkoo guddaa keessan jira. Inni maaliif maqaa kiyya nadhaa ani inni akkanadha sanadha jedhee nama itti odeesse tokkollee hin qabu. Nama isatti siqee isa waa'ee koofii isaa gaafatu hundumattiyyuu akka waa'een isa miidheetti kanii inni odeessaa jiru. Hundumtiyyuu immoo fiqir jedha garanaa garasiidhaan kan jechaatu jirtu jechuudha. Tokkoffaa siyyoof qobdanii seera qabeessaan viidiyoo keessan hojjetattaniittu ta'e namni maqaa keessaniyyuu dha'uyyuu hin jiru jechuudha. Sintuu akka namni quba sinitti qabu kan taasisu jechuudha. Tokkoffaa gochaan ati gochaa jirtu kuni Fiqir si'iif gaarii miti. Sababiin isaa iyyuu akka jettee jirtutti yookiin afaanuma keeraa jechuus dandeessaa yookiin iyyuu nama kana dhugumaan iyyuu waraabdeetta ta'uu danda'a jechuudha. Viidiyoo qullaa nama tokko suura isaa qabatanii haala kanaadhaan hojii kana hojjechuun sitti gaarummaa ta'e sitti hin mul'atiin. Inni lammataa immoo namni kun ani beeku miidiyaa iyyuu viidiyoo hojjechuu hin danda'uun ture. Isa biraanis immoo haalan turre keessan jiraayyuu haalicha keessaa na baastee na jajjabeessitee na fiddee osoo wajjiniidhaan sirriidhumatti deemaa jirru waliin deddeemaa jirru gara jaalalaatti dhiyaachaa osoo jirru ati nagattee na biraa deemte. Isa kanaafiyyuu haalli nani dabarsee haala baay'ee ulfaataa ture. Sitti salphaa ta'uu danda'a. Bilbila yeroon si bilbilu guyyaa gaafa tokko na jalaa kaastee hin beektu. Maal qaban yeroo baay'ee sitti qaxaqqaxaan ture. Isa biraanis immoo maalirra geesse maal taate jettee waan ati na gaafatte tokkollee hin jiru jennaan. Ishiin immoo sitti meenan irraa gargar ba'ee sitti meenan malee callisee miti. Ani immoo akkati laayifii biraa qabdu hin beekun tureeyyuu. Isayyoo akkasitti natti haasofnaan maaliif akkas goote siin jedhee wanta biraa waan hin jedhe tokkollee hin qabu jennaan. Isa ati maqaa kiyya dhooftu ishiitu akkanaan viidiyoo hin hojjenne na godhe kan jettee maqaa kiyyaa dhooftu maqaa koo dhaabuu qabda jennaan. Ilaa hordoftootatu situ fidee na barsiise wanta ta'eef maaliif viidiyoo hin hojjettu naan jedhanii na dhiphisaa na gaafachaa jiranii. Ani immoo maatii kiyya osoo jiraachuu baatan yoo ta'e baay'ee rakkoo keessan bu'an tureeyyuu. Eessa buutee eessa geesse jirtamoo duuteettallee naan hin jenne ati. Ani maatii koo faana waanan dabarsinatu beekaa dhukkubsachaas nan ture. Kan inni ishiidhaan jechaa ture jechuudha. Egaa ishiin immoo gittirri jetti jechuudha. Baazawee dubartiin gittirri jettu sirrii miti jechuudha. Isa biraanis immoo eenyuyyuu maaliyyoo ta'e jireenya kiyyan jiraadha ofii kiyyaafan jiraadha jettee isatti akka barbaaddetti dhiirotatti haasoftu dhiirri biraa sitti hilmaama. Sitti siquu hin danda'u. Namni haasawa namaatii fi dubbii namaa adeemsa namaatiin namatti siquu danda'a jechuudha. Isa biraanis immoo jechuudha hanga yoomitti hiriyaa qabattanii hiriyaa xaap gochaa bubbuusaa deemtu jechuudha. Kan na ajaa'ibee na dhiisuu didee jechuudha. Umurii keessan bara keessan akkasumatti dabarsitu kanumadha. Ani kaleessa jechuudha xiqqee yaabfaana gargar baanee jirrannaa ishiin jettu nan salfadhe. Bakka asuma kana jireenyi sinmee dhaloota biraatti gufuu ta'aa jirtu waan hojjechaa jirtan of hin barre maleessaayii jechuudha. Mucaan kun immoo shabalaa amala qabeessa waan ta'e dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Amma ishiin asii amma dhuguma Abiraam jireenya naa ta'a Abiraam gaa'ilatti Abiraam faana gaa'elan eegala jettee dhuguma yaaddee akkuma ruuttaan jettu iyyuu ruuttaan harka keessaa dhaabachuu baattee yookiin immoo ati Abiraam miidhaan gara ruuttaatti deebisuudhaaf osoo hin ta'in dhuguma keettidhaanis mashiina gaartee simmeetaawii taatee waa'ee ermeellaa faanaa sana inni shifan eegalee dhiisee waa'ee keetiif immoo cal jette sana ati immoo ofitti deebisuudhaaf jirta ta'eera taanaan jechuudha. Ati dhuguma dubartii miti. Ani Fiqir dhuguma Abiraamiin gara mataa ishiititti deebisuudhaaf
yaalii gooti taanan dhugaa dubbachuuf sareerraa gargar ishee baasee isheen ilaalu jechuudha. Saree bakka sareerraa gargar baasee ani isheen ilaalu yoo dhuguma ruutaaf jettee gatii kana kaffaluu baattee yoo dhuguma mucaa ruutaatiif jettee gatii kana kaffaluu baatteetti ta'e fiqir sareerraan gargar hin baatu. Bakka sareerraan gargar hin baatu. Na hamana isa dhugaan siniin jedhee jechuudha. Bakka in saqqaqa nama jibbisiisa dhugaa waaqayyoo akka kiyyatti jechuudha. Maal jechuudha wanta akkanaa? Ishii immoo nama tokko jechuudha ofitti sissitee jajjabeessitee akkamittiin akkati jettee afaan jabaattitti dubbattutti namni sun si dagachuu danda'a. Ishii immoo haa ta'u si faana deemaa jira. Amala isaa sitti mateera, adeemsa isaa sitti mateera. Waan isa keessaa baastee ni beektanii suuta jettee qalbii fi yaadaan waan akkasii hojjechaa jira waan ta'eef ati calluma jedhii aniif ati walii gallee atis akka miidhamnetti waan akkasii na gargaari jettee qubaatti teessistee osoo ittiin mari'attee qalbii fi yaadaan ilmi dhiiraa kun hin callisu. Akkati mana namaa iddootti deebistuuf jechuudha. Isa biraaniif sagaagalaa jirtadhe. Qoy inni tamma hojjechaa jirtu kun sitti toleera si ibsii ta'eera jennaan eeyyuu jetteen jechuudha. Sirriidha jetteen. Ani immoo baay'ee tokkoon si eege. Baay'ee tokkoon si'idhaaf iddoo qaba. Ati naa bilbiltee iddoo kanatti dhufuun kooyyuu akkan si kabaju beekuu qabda. Lafa akkanaan si qabu. Kan kee waan hin beeku tokkollee hin qabu. Kan immoo baay'ee na gaddisiisu jedheen ji'a tokko muluu eessa jirta kanaan jettee bilbila na jalaan kaafne anis jalaa kaasee lafa tana waamtetti dhufuun koo kunis immoo na aarsaa jedheen jechuudha. Isa kanaafiyyuu maalumaafiyyuu akka barbaaddetti waan barbaadde gochuu dandeessa. Kanaa booda anis sin jeequ sirrattis hin bilbilu. Isa kana immoo haasa'uu dandeessa mana jetteen jechuudha. Bilbila haasa'uu dandeessa lakki waan haasa'u tokkollee hin qabu kan inni jedheenitoo jiru jechuudha. Achitti shigatee ka'ee biraa deeme jechuudha. Hin xumurreem hin finneem osoo jechaa jirtu yoo xiiqi ta'eera ta'e nan agarsiisa. Rakkoo tokkollee hin qabaatu. Xiiqiin yoo ta'eera ta'e ficcisiisuu danda'a. Maqaa kiyya akka inni dha'u immoo hin barbaadu. Isa biraanis immoo sirreessinee waan hundumayyuu iddootti deebisnee wajjin inni sin dhufnaa jette gara dhumaarratti immoo jechuudha. Achi immoo deebistee faxaariin waan hundumayyuu nama gargaara. Waaqayyo nama gargaara. Isatti hirkatanii jabaatanii bahuudha malee sa'ii namni hin ulfaata. Qophaa ofii jiraachuutu hundumayyuu caalaa jette. Innama waaqa jettama waan sagaagalii namicha namaa faana hoteela galiite siin jedha. Waan akkasinitti dallanaa jiru men beektanii. Bazawwee biyya lafaa kanarratti uffannaan dibannaan soofaan algaan sinitti toleedhaa fi jireenyi kana caalu hin jiru jedhan. Si mana galgalaa qabdu natti fakkaatu. Hin qabdan mana galgalaa. Warra lafarratti qoshosh jedhee warra lafarratti gadi jedhetu mana galgalaa qabu. Warri meekaappii keessa hodhositanii sagaagaltan abaddan mana galgalaa hin qabdan. Hordoftoota koo sinan jaalladha.